warreen hawaalaadhaa dallaalaa fi warreen baazabooraa warreen taaribaa hunda isaanii likki galchuun isa cinaa dhaabbannee hojii gaariidhaa kana walii irratti hojjennaa quba qabaadha. Kanaa hundi keessatti qopheessaa guyyaa arra keessatti arrallee taatu boruus taatu namoonni filamee isaa hojjetu qoree saggadhaabuuf teenyaa akkasuma nu beeka. Taraanin bira qotaa boodaarra deebi'ee asootaa oduu gaddaa saniin qabu bu'e. Magaalaan Dirreedawaadhaa tan isin jaalattan tan Oromoon jaalattu tan gartee uummanni Oromoodhaa akka jaalatu magaalaan Dirreedawaadhaa gubatteeti maaliin biliyoonaan shalagamu daldaltootaa fi qabeenyi hedduun barbadaa'e. Kanoo quba qabdanii magaalaan keessaafuu Oromoon akka duree jaalattu magaalaan gartee qabeenya Oromoodhaa taate gartee seenaa gaarii qabdu tun arraan tana gubatteeti kunoo uummanni gartee daldaltootaa fi hiyyeessi meeqoodhaan qansalaa dalagatu hundi isaanii agburaa labbee jira. Uummanni kun ammas keessaafuu magaalaan tun gaanii beektanii yeroo duratti magaalaa durummaan hojjetaa turte arrammoo sababa adda addaatiin rakkoon adda addaa keessa turte. Haa taatu malee magaalaan tuni sochii isiirra jirtuu fi hawaasii gargaaraa jirtu uummata kana. Amma keessaafuu yeroo ammaan tanaatti magaalaan tun gubattee uummanni kun harcee dinagdeen meeqa barbadaa'ee rakkoo addaa keessa buutee jirti. Uummata keenya magaalaan tun teessanii tanallee quba qabaadhaa gurra sanaa buutu torbee kana keessatti dhimma magaalaa tanaa akkamaa goonu akkamitti deebisnee waan kana hawaasa cinaa akkamitti dhaabbannaa maaltu magaalaa tana gubee fi furmaanni hoomaadhi ka jiru mubeen isirraa dubbatu magaalaan tun teessanii magaalaa Oromoo maraati quba qabaadhaa kunu magaalaan teessan barbadootee jirti qabeenya meeqaa barbadaa'e hiyyeessa meeqaa labbee waa meeqaa rakkoo meeqaa jira. Kanaacha gaamuu beewan karraa dubbadhuuti namoonni xiqqoodhaa dubbatu yoo irraa ajandaan tana ta'uu baattillee arraa borutti qajeelatti irraa dubbachuun dirqamaan jaa gana ta'uu mubee mee xiqqoodhaa dubbadhu. Haasunu kee kunni mi'aawa xiqqoodhaa dubbadhu haasunu kana mi'aawa. Maaltu gubee magaalaa? Wallahi mubee magaalaan sababni mandura kantiibaan magaalaa gabbee ibsee jennu maal ibsa gartee hin dubbanne magaalaan barbadooteeti. Akka jirutti magaalaan karaa Taayiwaanii gadi sun agartee Shawaa gadi sun akka jiru barbadootee jirti. Ibiddirraa dhaamsuu dadhabaniiti akka jirutti ammallee cinaan takka barbanni gartee badaan kun dhamalli kun lafa jalatti waan ta'a guutuullee dhaamtullee ammallee uummanni kan labbee jira namoota gartee kumaantamaan lakkaa'utu manni duraa gubate Taayiwaan gartee qabeenya hedduu barbadaa'e. Rabbi tumaan hedduu nama naasaati meelaalte viidiyoo silaa poosti godhulee dandeessanii reefuun tanarraa mareechaa turre ijoollee gartee naannoo ishee dhalattee wajji mee waan kana mana mubaarak deeneeti magaalaan tun tagartee Oromoo maraati Oromoo marti akka ijaa eeggatti magaalaan isaanii kan duraa gubattees namoyyuu feesbuukii fi tiiktookirratti harkaa jira mee amubeen isarraa dubbatu jedhin gama kee dhufe akka nagaa kun amubee kana deemaa jira quba qabadhu. Allahu akbar. Namna firaa ofii. Namni uummata hin jiru hati koo guggubatifaa malee namni lubbuudhaan bahee hin jiru waan hedduu nama gaddisiisaati. Maashaallah baguma namni lubbuun hafe malee qabeenyi hin deebifi qabeenyi fideensaa baguma namni keenya waan ta'eef. Ajaa'iba wallahi. Baay'ee nama gaddisiisa gadda onnee nama cabsu ijoollee warri nu galchettoon sabrii godha loo deemee yaada kennadhaa yaada ammarratti kutaa Oromoo kutaa 11 keessaa ta'uu qabaa namoonni ijaaramanii waan kana irratti hirmaachuu qabu yookaan ammoo yoo aafuu jettanii nyaatamtuu dantaasiitii sasichiitii fi shamarranuu nyaataman isa nyaataman mee dubbadhaame mariirra jirra. Mubeen konkolaataa keessa deemaa jira yoo dhaabbadde haasaa agarsiis namni biraa haasa'u. Abbaa tiraaktaraa ayyee. Dubbadhaa ijoollee. Mee hanga namni dhufu anumaaf si qajeelutti irraa dubbata bikka qabsina waan kana. Wanni kun waan hafuun hin qabne waan fuulduraafillee sifa jaarmiyaatiin sifa koreetiin boordiin irra ijaaramtee mubee cinaa dhaabbatanii fuulduraaf akka cimaatti deemuu qabu. Hawaasni keenya walataa jira. Hawaasni keenya wal ajjeesaa jira. Hawaasni keenya rakkoo hedduu keessa wal galchaa jira. Keessaafuu dhimma hawaalaa kanatti namoonni irra guddaan kan isaan saamaa jiran shamarran saamaa jiran. Ammoo torba tokkicha adii galcha kana keessatti shamarran roga adda addaatiin saamaman. Roga adda addaatiin waa hedduu keessa rakkoo addaa keessa bu'an hundina takkaa gabbaa jira. Waan kana immoo kan mubeen kophaa isaatti hojjechuu qofaa danda'u miti. Mubeen akka jalqabaatti eegale itti milkaa'e
cinaalee maallaqa deebisaa jira dallaalota fi warri hawaalaalleen gabbaanii boba'aa jiran ni deebisee caadii seenaa jiran mubee cinatti sifa akkamii wanni kun itti fufuu qabaadha waan kana raguddaan namaa itti fufuu qabaa jechuu jiran akkamitti itti fufuu qabaallee marii cimaan godhamee koreen takka ijaaramtee kutaa hundarraa mubee cinatti waliin والفانا أكسي ولروفو كمالة نما تقو فرد يسون كم كلامات وانو كوانا كمت أمي إجلامات أبتشو كبومتي وان إجلامات فجرات اللي متقرد به وانو كوانا كت إجلامات أبمومتي جرينيا واسوما كذا بتو مختفوفو تناچ حتم ما في من عملتم ما لس اكتفاجرت أنا خيست أمتك إني غرقارون ورين قرتي روقاتم مارد ببيخنا ساتلو في أمتك إني سفق كلنا كجراتهم كلهم دركما تنافو mubee cinatti gareen takka dhaabbamte isaa hojjechuun dirqama wanni kun waan torbaan takka dubbatamee dhaabbachuu qabu miti kana kanaanin bira kutaa ijoolleen direedhaa dhuftanii jira kan seentanii jirtanii dhimma direedhaa mubee irratti himeetiin jira mubeenis qaccalotti irraa dubbachuuf ta'a isinleen seentanii dubbattanii isin nagaa fayyaan aadaa dura haajaa amma mubeen dhufeen tara fixeetiin sanboota dhimma direedhaa qaccalotti irraa dubbachuu ta'a fayyaan aadee mubee dhimmi kun dhimma itti fufuu ta'eenyu dhimma gartee gabaabaa raawwatuu miti angana anjichu barbada iradu bada oral center. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah baga rabbini nama baase dhimmi kun dhimma namuun dalaalatu magaalaa Dirreedawaa ada video arginee jirra waan irraa dubbatamuu qabu mariillee waan barbaachisu rakkoon qabu hin qarqaaranii akka ta'een irra dhaabbatanii hin dubbatanii dhimma gaariidha. Kan imamma Mubarak isin ati jedhaa jirtu kun waa'ee paaspoortii ijoollee marii kun hin barbaachisuun hin barbaachisallee garuu hin ulfaatallee namni paaspoortii yoo namarraa sirreessuuf yookiin nama haaromsuuf nama ijoolleedhaa dhaqee fuudhan birrii yookiin naati kenna harka kennuu danda'anii namni irra caalaan akkaawuntiin galchuun jiru ragaa qabatamaa ta'uu dhabuu danda'a namni gariin dhugaa hin dubbatu shamara ta'ee fi miti shamarrillee sobuu danda'a wanna kanamee akkamitti fagoonee qulqulleessinee laallee mari'annee itti seennee waan kana hin mari'an hin gaafannaa hin irra hojjanna jechuu dandeenya namatti ulfaata akka hawaalaa kana hawaalaa maqaa qaba dhaqanillee sagalee jira mana dhaqee fuudhutti jira kaameraan mana sanii jira sirriidha kun kanneen wanna onlaayinii kun dhaqanillee irraa fuudhan karatti illee itti kennuu danda'anii paaspoortii irraa fuudhee deemuu danda'a namni birrii akkaawuntiin irra galchuu hin jiru waan ta'e akkam goonee ilaalame akkam miidhati hin ulfaatu haalli kun. Yaada keessan kennadhaayyee waa'ee paaspoortii bitindan jedhaa jiru waa'ee hawaalaati waa'ee maqaa hawaalaatiin dubartoonni keenya irraa dhaggeeffadha. Waa'ee hawaalaa ishee koliif hirmaachuu qabu maaliif ijoollee durbaatiin gadi baanee gaafuma hawaasni rakkate gaafuma biyyi buqqee egaa rakkoon biyyarra geesse kottaa shamarran birrii kennaa jechuu qofa otoo hin taane jenna taanaan eegne jechuudha eegne damooza jalaalatti karoora baafanne soddomni yoomi bakka ijoollee shamarranii soddomatti damooza fudhattenne karooratti baafnee waa gargaaraa jechuu qofa otoo hin taane waan kana sin dubbannuuf yoo ta'e wanni nu gargaarsa gaafannuufis hin jiru shamarranis wanti jarri sumuunii baasanii kennanuuf hin jiru dhugaan sirriitti himaa. Suni sirriidha. Waa'ee hawaalaa kana sirri namootatu fedha qabaa gargaarsallee cinaa dhaabachuullee irratti hirmaachuullee nu akka fakkeenya ijoollee Dubaayiititti iddoon tokko ijoolleen guruupiilee uumanii qaama seeraatiin illee hagembaasiitillee asitti jecha as keessatti harka waliin naqanii guruupiitti hordofaa jiranii nama waan namaa nyaatu nama waalaan birrii namarraa fuudheeru nama ijoollee fidee hedduu rakkiseeru biyyarraa fidee biiroo fidee birrii silkii dhooggatee silkii kan qabne nama meeqa kan nyaatamee waggaa 2 waggaa 3 taa'eeru hedduutu jira kana hunda quba qaba irratti hojjetamaa jira kuni tokko taanee irra hojjanna bakka kamiyyuu wannaa quba qabatamaati kun kan irra mari'achuu qabnu isin cinaa isin qofaa miti ganaa kutaa miti akka Oromootti waliigala biyya jiru keessatti gurmoofne ati achi jirta as namni jirullee wal gurmeessinee qaama seeraallee mari'annee guruubii jira guruubii isa keessatti rabbi jedhe inshallah dhiyootti illee qabsiisuu marii kana hin dandeenya nama hedduutu jira adda baafannee qulqulleessinee siin gahuu hin dandeenya waan akkanaatu jira kun nu barbaachisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durante o bolso que ia galatoni, dia
biloon barbaada dhimmin qaba. Nugatti jechuun nama yeroo adala kunis itti baay'atte akkuma gosoon itti baay'atte immoo waa hedduu keessa cabsee dabree waa hedduu argisiisa. Duraan dursee galatoomsa barbaada. Ammas ammoo dhimma nama tokkooti miti dhimma hawaasa Oromoo guutuuti. Dhimma tokkooti. Gaafa ammoo lakka obboleettii keenya cinaa dhaabbanna wanti kun fooyya'uu qaba. Rakkoon obboleeyyan keenya baay'atee tokko lamaa miti. Gaafa jedhan kun yaanicha kana dirqama eenyummaa ta'e bira dhaabbachuun akka Oromummaatti illee akka obboleeyyan keenyaatti illee kun waamicha karaa qajeelaati jedhee itti amana. Lammaffaa ammoo waan dhimma magaalaa ta'e suni rabbiin baga lubbuu namaa baasee qabeenyi badeettuma deebi'anii illee achumatti naaf ammallee waan hin jirtu baabu waamicha obboleessi keenya waame rakkoo hedduu keessa ani waa hedduu argu reefuu tana shiifteen kabajamaa ijoolleen qaqqaraa turte nama 20 wayii keessaa dhiira rakkatti wicha keessa jira ijoollee shamaraati rakkuma kudhan hin kenniti waan isin ajaa'ibsiisu dhugatti of ilaalee of gadda waan jennaani ijoollee shamaraati bakka hundatti kan hirmaatu kan irratti kan musliimummaa irratti kan ta'u gaafa rakkoo gaafa xixinnaallee namni waa sochii ijoollee shamaraati. Jaran ijoollee shamarran dhugumatti kaabina Oromootiin yoo jedhe shakkii hin qabu. Kaabina gaafa rakkinnaati yoo jedhe shakkii tokko irraa hin qabu. Rakkoo hin qabne immoo gaafa ammoo namni tokko nama bira dhaabbatu dhuga itti qabnee waan akkasii jechuun kun uumamanirraa uumaa jiru uumaa argaa jirullee. Kanaaf waan amma mubaarak jedhe namoota hedduu bira dhaabbanii keessi walii taanee kutaa tokko keessaa yoo fi katta keessi walii taanee waan kana irratti furmaata namni barbaadamu. Itti aansuudhaan yoo ammoo naayyan ta'e waarii jedhuun koo akka jechuun ji'a lama ji'a sadiillee ga'ee jira. Yeroo baay'ee miidhagina ture dhimma kan hin ta'uu barbaada. Amma waa'ee dhimmaa haala mariirra jirra. Furmaata barbaachisu biraan gahee akka amaanaa tokkootti akka jechuun amaanaa wayii qabu wanta biraan gahee biraan tokko akkuma ammoo irratti mari'achuu hin jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubee kam jirtan nagaa jirtu hundi keessan warratti jira jirtan warri jala jirtanis baga jiraattanii mubee galatoomee ulfaadhu. Waa hedduu sagarree dhugaa rabbii ati rabbiin sabrii sii kenne beekta nama sabrii baay'ee qabudha. Namni mootummaa biiroo mootummaa tokko keessa dalagu faayilii kudhanuu si dalaguu hin danda'u yookaan shaayiidhaaf bayaa yookaan maaliin citee neetworkiin hin jiru jedhaa yookaan maalii jedha nama 5 dalagee waan namni dhibbi achi taa'ee sallafee eeggatu si biraa bayaa jechuudha. Sa'aatii fixee bakka shaayii deemee mana fincaanii jedhaa hin beektanis hin martu jechuudha. Har'aati nama waasaappiidhaan akkanatti sitti suuruma sanuu jalaa suuqanii ol fiduun waan akkasii akkanaa kana keessa torban kana guutuu dalaguun kee baay'ee ani galatoomi siin jedha. Maaliif siin jedha mallaqni hanga ammaa mallaqni miileenatti lakkaamu ijoollee miskiina shamarran biyya Arabaatitti ani wanta biyya Arabaa jiruuf waan beekuufi dhugaa rabbi ji'a kana keessa ammas argitee biyya kana osoo argitee 40-45 galee wannoon kararra jiru mubee maabiraatiin ishaaran nonnoo kun konkolaataa ittiin si dhaabsu kun hin baqaa jechuudha. Ho'a kana keessatti rakkina kana keessatti namni dalagee mallaqni isaa oqisaasamu baay'ee si gaddisiisa. Mallaqni sun hagana ga'u galuun isaa ani baay'ee wallahi wanti kun dhaabbatuu hin qabu jedhee garuu sirratti dhiibbaan fida yeroo si jalaa guba geemii taphataa hin jirtu waa hedduu miidhaa qaba. Siqee koo akkasuma baay'eetu jira. Nama arrabsuu mata garagalchanii waa hin beekta. Oromoon akkuma beekaa qabus wallaalaas qaba bal'inni akkuma qabuun jechuudha. Garuu wanta gaariidha osoo itti fufee ani baay'ee itti gammada. Wanti kun maaliif mallaqni hangana ga'u galuun torban tokko keessatti jechuun ji'a tokko ji'a lama osoo deemame nama hedduutu waan kanarraa barataa jechuudha. Lammata shamarran biyya Arabaa jiraniif immoo of eeggannoo gochuulleen abbaa margantillee mallaqa ofii kennuulleen
nama beekan irraan nama boruu himattus warra beektu sanyii beektu kammoo akkasitti osoo mallaqallee galfatanii of eeggannoo gochuullee gaariidha of duraa fiiyyuu jechuudha. Har'a osoo namni tokko natti kenne okaana beekaa warra kiyya beekaa gosa kiyya beekaa si matus waa sirraa argachuun mala mana keellee gurgurtu jechuudha. Garuu tokkotti si ergee tokkotti si ergee konkolaatamaan dhufee barrii jala dhaabatee taargaa isaan beektu maali isaan beektu fudhee deemee gaaf kaanii mallaqni nyaatamuun akkasiidha. Namni si gargaaru yoo jiraate amma gabaabsaa namni si gargaaru yoo jiraate waliin waan kana ka oofamu taate ani baay'ee natti tola. Amma nama akka kiyyaatiin na gargaaru jettani cinqii akka keessa hin danda'u arraba namni akkasitti gabbayee si arrabsanis fakkeenyaaf nama danda'u miti. Namoonni osoo itti makamanii akkuma jette kana waan kana torbaan guyyama tokkollee taatu dhaamsa uummataa yookaan ijoollee biyya arabaa jiran kana nama rakkatee kana telefoonaan irraa fuudhanii torbaan kaan immoo gulaalanii namoota miidhaan hedduu irra ga'e irra caalaatti keessa fidanii torbaan guyyaa tokko mana bantee atis guyyaa mara akkana asirra taa'uu hin dandeessu jireenya qabaa namni. Torbaan tokko inni ergatanii telefoona kennanii fi waasappii wayii gareen uumamee achirratti ergamee rakkinni isaanii koreen laaltee namoota miidhaan guddaan irra ga'e guyyaa tokko torbaanitti guyyaa jummaa ta'u galgala ganamallee haa ta'u ta'anii waan kana osoo itti fufamee namni hedduu waan kana keessatti baay'ee nama hedduutu baraaramee jira. Anguma argine torbaan kana keessa ati garuu jazaakee rabbis ijoollee miskiina kana gargaaru keetiif akkanatti itti fufta jedhee immoo yaadu maaliifin ulfaata namni si gargaaru dhufuun isaa dirqamaa jedhee abdii qabaanis itti deebi'aa booda galatooma isinitti dheeressee dhiise. Ulfaadhu baay'ee. Muumee akkam naga jirtu? Nagaa. Akkuma obboleessi keenya kun jedhee yaada gaarii wanti irra jirtu silaa kama argaaru asuma jala olaarra. Iddoo hojiillee taanee nu malaalla waan ajaa'ibaa argina beektaa qarshiin ijoollee hiyyeessaa ka'a maatiin waan qabutti kutatee biyya alaatti erge kun ittiin misoomarra namni biyyatti ebalu biyya arabaa waggaa tokko deemee konkolaataa biteemi mana magaalaa akkanaatti ijaareemi jedhan addaa kanaan ijaaranii isaanii rabbi baga namsees jiraachise. Dubbii dhugaati bara Ameerikaa akka salphatti miti waggaa takkatti waan guddaa hojjetuu hin dandeettu. Gadi ciniinattee waggaa iddoo hojjetuu qabda. Namoonni biyyoota arabaa jiranii waggaa takkatti magaalaa gurguddatti mana gaggaarii ijaaranii makiina bitan baay'eetu jira. Aadaa isaan kanaan misoomanii dhiiga namaatiin rabbi dhiiga namaan balleessini baga rabbi isillee rabbi nafsee kaa'ee kana nu argisiisee isillee nama kana hojjetu si godhe rabbi si haa eegu akkuma bolleessi kenna. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه